dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaa uummata keessaa humnaan harkisanii qabanii asiin nu ga'aniiru. Baga nagaan dhufte Haacaaluu. Baga nagaan eegdan. Waraabbii kallattii irra jirra. Egaan Haacaaluu Hundeessaa eenyu akka ta'e uummanni Oromoo ni beeka. Qabsaa'aa haqaati, qabsaa'aa mirgaati, falmata haqaa qabeessaa fi kaayyoo isaatti ciccee har'a ga'eedha. Utuu hin daddaqamin jechuudha. Guyyaa kana arguu keetti maaltu sitti dhaga'ama Haacaaluu? Dhugaa dubbachuudhaaf jechoota na irrataa ani nan arga jedhee si yaanne maaliif jennaan waan uummanni Oromoo qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa ture waggaa dheeraadhaaf dhalootaa dhalootatti darbaa wareegama qaqqaaliitti kaffalaa ture. An wareegama kaffaluuf qophaa'e malee dhugaatti gabaabbate akkasitti nan arga jedhee si yaanne waaqni tokkicha galaksammoo biyya abbaa keenyaa keessa teenye akka fiixaan geenyu akka galmaan geenyu abdii guddaan qaba jechuudha. Haacaaluu egaa sirboota kee keessa waa'ee Finfinnee hedduu jetteetta miirri uummata kan keenya qabsoon kan keenya iyyuu jechoota ati itti fayyadamte irraati har'a naannoo Finfinnee irratti akka alagaan hin burraaqne kan taasise. Mee Haacaaluu 91 booda uummanni Oromoo bifa kanaan walitti bahee lafa abaabiliif akaakayyuu isaa irratti wal ga'uudhaan dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo isa simatu arguutti isa kana hoo maal duukaa nuu buufte? Egaa akkuma beekamu maqaa adda bilisummaa Oromootiin namni miseensa ta'es kan miseensa hin taanes itti reebamaa ture, itti ajjeefamaa ture, biyyaatti ari'amaa ture jechuudha. ABO yookaan adda bilisummaa Oromoo jechuun Oromoo ajjeesuudhaaf hidhuudhaaf taargaa itti maxxansanidha. Kun immoo maalinni jechuma sadan kana yoo fudhanne ABO jechuun adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Namni qulqulluu dhiigaan Oromoo ta'e hundi bilisa bahuu kan hin barbaadin hin jiru jechuudha. Rakkoo keessaa bahuu kan hin barbaadin hin jiru jechuudha. Kanaaf maqaa dhaaba kanaatiin irra caalaan jechuu nan danda'a. Kan miseensa ta'e osoo hin taane, kan waraqaa miseensummaa qabaatee buusii miseensummaa buuse otoo hin taane, otoo miseensa hin ta'in Oromoo qulqulluu waan ta'eef qofa maqaa kanaatiin kan hidhaa umurii, kan torchariitti ta'e, kan lukti irraa cite, kan ajjeefame hedduutu jira jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo maraaf kun guyyaa guddaadha. Guyyaa seena qabeessa jedheetii yaada jechuudha. Mee Haacaaluu gatarii booda waltajjii irratti si agarra. Waltajjii irratti si agarra. Garuu guyyaa kana ilaalchisuudhaan sirba kan kee lafa tufaamunaa irra jirra. Tarii ati immoo caalaa nu ibsita. Meeshee kana daawwattoota keenyaan nu ga'iiti si geggeessina. Dhugaa haasa'uudhaaf shaakalli irra hin goone garuu guyyaan kun guyyaa seena qabeessa guyyaa Oromoon eeggachaa ture gatii ta'eef irraa nafu jedheen dhufe erga jettes immoo sindirqullee aadaanin nama rakkisaa garuu immoo gammachuunis waan hunda of keessaa qaba. Obboleessi kee obboleessa Oromoo hundaati. Nu hundarraa dhabne isa kana Waaqayyo lubbuu isaa maaru garuu miira uummanni itti seequtti immoo waan lama wal keessa jira jechuudha. Jechoota lamaan tokko jechuun kun oliiwwan dabaree argadhee laalgalooko ullalleen kan tufaa laalgalooko gaarabbichuu turii laalgalooko galaan Finfinnee maarsee laalgalooko sila akka jaalalaa laalgalooko walirraan fagaannu laalgalooko daran nu fageesse. Baay'ee si galateeffanna. Kana booda nu fageessuun hin danda'amu jechuudha. Sirni kun illee irraa darbe. Egaan daawwattoota keenya artiist Haacaaluu Hundeessaa gadda obboleessa isaa irra utuu jiruuti. Gammachuu uummata Oromoo irraa inafu jedhee kan inni bakka kana jiru hundumaaf mee waltajjiin keenya akkuma itti fufetti jira.